السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا سيرا تكا غرانا بلليسي وان سيوني فين اسني فيس قودي أبار ربين الراغور فما يچو دافين الرانتنا دي أدي قياتو كو أدوني في فيان كمني هاتي لقب ستي يرو دبين اتجاباتي غنا مسوبي الربولاني اتقراء بولاني دوات قد بولاني هقاني في جيرو hamilee irraa muratte booda mucaa daa'ima tokko qabdi. Mucaa san natti as dhiyeessaa jettee mucaa san if bira keessee hogguu takka dhungattee hogguu takka firra keessee hogguu takka achi qabdee yaa abbaa mana kiyyaa ani gala ka'e yaa hawaasa keenya obboleewwan kiyya maatii kiyya warri as teessan hundinuu awulee waanaa godhuu hin dandeessanii mucaa daa'ima kana hadaraa isinitti amaanaa eega rabbiiti isinitti amaanaa yaa abbaa mana kiyyaa namni niin ani hiyyeessiniin dhiisuudhaa deemu mucaa kana narraan irraanfatin narraan dagatin jettee dhaammattee ganda hunda boochiftee abbaa manaa boochiftee mucaa waan ummaan isaa yattu hin beekne caluma ji'ee taa'u kan afaaninuma hin beekne kana dhiiftee karaa addunyaadhaa dhaammattee addunyaarraa dhaammattee karaa akiraadhaa kutte. Achi booda maaltu ta'e laata? Mee waliin haa hordofnu. Achi booda wamti tahee eega isii gaggeessaniin booda abbaan naasuudhaa waliin mucaa san qabatee odooniif hojii jiru ni foosifna jedhanii mucaa kana isaa guddisuudha jira. Haadha manaaf foosifna jedhanii yeroodha foosisan tunis ijoollee ni tolti tunis maatii ni guddifti mucaa kana laatanii ni toltiif jedhanii osoo ni filaalanii boodarra intala warra abonuu takkaatiitu qooytuudha. Intala sanaa foosifnu jedhanii dubartii takka dubbisanii gorsanii yaa intal mucaa daa'ima tokko dhiiftee haatinii mucaa sanni dhaammattee nurra dhaammattee guyyaa qiyaamaa wal arkuun oollu jetteeti qabrii keessayin isin ollaala arra fagoo adda deemnu isiniin na booda jira isin duraan deeme malee jettee dhaammattee mucaa sun amaanaaf irraa eeguu dandeessaa jeniini jettee akkasiin intala fuusisan. Yeroo fuusisan mucaa kana hamma xiqqaa duraa qabdeetuma boodarra duuba shayxaannitti dhufee keessattuu eega maatii fi harkattee mucaa harkatte booda mucaa kasiidhaa kainii fi deesse kanaa fi mucaa kana ija laaluu eegalte. Laakiin ammoo abbaa kana kan hoggayyuu mucaa kana jiru kanaas dhuma gartii iddoo takkammoo ni hinaafti haadha siitii haadha mucaa kanaatiin narra qooytuudha jechuudha taraa takkatti dhage'ama. Taraa takkammoo osuma onneen akkana jettu mucaa kana waa xiqqoo innis guddate bakka abbaan arkuu miti bakka abbaan hin arka ijaan hin agarretti zallamti jechuudha. Abbaa miti bakka abbaan hin agarretti mucaa kana zallamti mucaa kana miti. San duuba boodarra mucaan kun osoo fi baarageetuma tanamaa keessaa biheetuma akkanuma rifteetuma jiraatu abbaan dhufuus abbaan maaliif akkana rifata jedhanii sodaa siidhaatiif waan akkan dubbatu kana hedduu abbaadhaas fayyaa dhabee gunii fi fayyaa dhabee abbaan dhukkubsate kana guyyaa karaa du'a achi garagalu abbaanis karaa du'aa yeroo achi garagalu abbaanis dhaammatee yaa haadha mana kiyyaa mucaan kun dhaamsa duraanis na dhaamame arra anis sittiin dhaamaa ijoollee lamaan tana ijatti narraan laalin ija takkaan naa laale hadaraa ji'a osoo dhaammatuu biraa du'e amma dachiin bal'atteef duuba isi a'uudhu billah mee dhaggeeffadhaa dachiin bal'atteef tanarratti gaa wali namni isiitu qunjiruu mucaa kana halkanii guyyaa cafeeyti yoo nifi mana barnootaatiin deema jee mana barnootaatii maal goota jettee tumti ni ergiti yoo nifi inni rafu jiraate kaateeti ergiti ka mucaan siidhaa taa'uudha jiru yoo nifi inni taphadha jeechi deebi'ee dhufteeti mataa keessaa gacafeeyti mucaa halkanii guyyaa adurruma hantuutu eeggattu jechuudha. San guyyaa tokko mucaan duuba odoo nifi akkanatti jiru ijoollee deftara fudhattee mana barnootaatti deemtu tana arkee rifatee jala kute guyyaa tokko beektaa ijoolleen bakka itti raawwatu walgahan tana bakka itti taphatan tana feetiimi ni barbaaddee ni dhabdee ijoolleen za'aa jaha mana barnoota irraa galtu wajjiniin dhufe as qabdee garaa beelaa keessa tumtee garaa lafa gaggara galchitee miilaan irra jettee maal ta'uudhaaf ati deemta jetteeni
mucaa cafeeyxee guni bigantitti dirmatan maali jeniini kana nurraa dhiisiyattee loltee boodarraa guni fi aduun dhiite siyachaadha gandi hundi na arrabse siyachaadha gandi hundi waan naan jee ati qaalitti jengootu narraa deem jettee halkaniin rooba keessa dukkana keessa mucaa daa'ima gaxariite mas mucaan mana kanaan ta'a akkan jenne uleedhaatti jira nin deema akkan jenne alaan roobaa jira bokkaa kabidhaa kanaa jira laakiin filannoon qabu akka ta'uun qabu caljii osoo dukkana keessa deemu mana tokko moggaa dhaqee hoolaa dhadhahee bulee ka'ee ganama ammas warra keenyaan na ari'ee jeetuma bulee guyyaa kana achi deemee biyya fagoo dhaqee qubate mucaan eenyu harka dhaqee jaarsa tokko bira dhaqee jaarsi ilmoon qabu yaa abbaa kiyya yaa isaa sa'atanaan deemta jee guyyaa kana guunee fi qabu barani ummaan tiyyaas narraa duute abbaan kiyyaas ni du'e ummaan tiyyalleen abbaa kiyyan na dhaammatte janii abbaan kiyyaas akkasumatti talammee isaadhaa tanatti na dhaame halkanii guyyaa na cafeetti akkaan ta'uun qabu hiriyyaa tiyyaa hojii yooniif hin gebbee yooniif hin ol deebi'een hin tumama nyaatammoo nyaata qabbanaawaa yookiin ka guyyaa lama faa bule waan silaa re'eedhaa kannan waan silaa loonii kannan naa kanneti osoo jettuun rooba keessa tumtee na baaftee ji'ee mucaa jaarsa kanatti himatee jaarsa garaa balleeyse jaarsinis ani ilmoo rabbiin unaan kannine na bira taa'i anaa si barsiifata sababa ati barnootaan baradhettee si tumte ji'ee mana barnootaa naqee amna guyyaa lamaaf bakka sanirraa jira mucaan wuli barnoota isaa akka waan irra haareetti haadhaas harkatee abbaas harkatee warra ilmoodhaaf dheebuu qabu bira dhaqee mucaan baratee naamusaan guddatee maaliin si himaree nama duraan gabrummaa keessa ture ka guyyaa keessaa bilisoome quwatee barnoota isaa akkaan dubbisee ijoollee wajjin hin taphatu namni hundi mucaan akkanaa maalinuma jen ellaanni adabachi fudhatee ellaa gabrummaa keessaa bihe taphni ijoolleedha baxaraanummaan asii ijoolleen itti jirtu tun isan qabdu qabxii olaanaa fidee osoo ni fija'u yuunivarsiitii baratee fixatee ogeessa fayyaadhaa tahee haakima guddaa itti gaafatamaa ta'e duuba zabanni dheeraa ta'e eegaa zabana 40 gahan booda guyyaa tokko halkan itti bilbilanii namaatiitu dhufee kootu daddafii dingatanyaadhaa dhufee jedhanii yaaman hoggaanii fi dhufan dullattii takka arkee inni waan beeyne gaa isiinis isan beeyne dullattii tana duuba odoonii fi olii qaqqabuu qaama kanaa gubate qaama gubate kana osoonii fi ilaaluu maalirraa akkana taate ennaan amata 20 duraa amata 30 dura jettee gaafa mucaa kana mana ariitu san himte maqaansaa Mustafaa Muhammadi maqaansaa Muhammad Mustafaati Muhammadi mucaa tokko kunoo akkanatti abbaan dhatte haati dur dhaammattee haatiinis abbaanis gaafa duuna dhaammate rooba tokko keessaan ari'e roobu isumaa gekkute bakakkaatti akka buutee akkana ciraa kana na dhooyte dawaa fi goggodhaatumaan jira amma saniin na guba sanii akkanan na balbalchuudha jira yaa Muhammadoo eessa jirta oofumaan si gaafadha dhiifamumaan si gaafadha eega mucaan san mana sanii bihee an takkaa fayyaan harkanneehii isiin jette hin beekne malleenni eessa laata tan akka gaafattoo na mudatteeti jechuu qalbii keessa osuma inni jiruuti holaarra dhaabbatanii Doktor Muhammad Mustafaa kootu janii namni biraa bakka biraatti yaame akkanumattiif gubbatti agartee rifatte hoggaanee inni gabbee osuma isiin mucaasanii moo maqaa walitti dhufeettee yaaduudha jirtu hoggu dubbisee ol seenu yaa Doktor Muhammad Mustafaa kajaamu kaniin durbaase sii hoggaanee inni jeebbushub je isiinis booche mucaan siidhaa ka isiin duraan osoonii fi ije laaltuu biraa isa fi qabdee isii irra haakima fidee sala jira isaanii walitti haasaa jiru dhageenyaan ol seene hoggaanii ol seene yaa baleessa kiyya sii himaamma keenya jeeni mucaanis Khaalidii fiqqabi hoggaanii fi fiqqabii walirra booyan yaa Muhammadoo ani gaafas namaa jalaan si godha jeetiin si baasee kunoo bakka tana geesseeti ani guyyaati baatirraa bakakkaan na dhooyte bakakkaan na buute qaamni kiyya na guute ati bakkaadhaan sii qootee waan jirtu rabbiin guddaan bakka siraa rabbumaa jee qaaliqumaa jee addunyaarra gubadhe akka naa gadaadhatti hin gubanne afuwinnaa guba rabbii qaaliqaa jechiraarra dibra jetteen hogguu kana duuba bakka abbaa kiyya bakka ummaa tiyyaa jee osoo si qabda
rooba keessa dhaabite bineensa dura nama ol naquudhaan mana namaa bulee achirraa deemee guyyaa kan mana kan dhagee rabbiin bakka tanaas nageesse guyyaa san silaa niin bula mana buluuf siin sodaadha niin deemuuf waraabee isaan sodaadha deemuuf waraabee isaan sodaadha tana dhagooti atis guyyaa sun irraa hidhamte ani guyyaa sun irraa hin hidhaadhaa hiikame jeeni odoo lubbuuni mee boo isaa mi rabbii jecha dhiifama naa godhi osoo jettooni addunyaarraa baate osoo aniifi lubbuun osoo dhiifama inni hin godhiniif addunyaarraa baate eega baate fuudheef irraa geggeesse wammaa tantee dhiifamaan godhaaf jedhanii mucaan yaa obboleessa kiyya silaan akka ammaatiin waa beeki obboleessa kiyya isaaniiti ani isa duuba waa nyaadheen dhuguun jaanummaatii jaanii firraa dhiifama naa godhi ummaatiyyaafis godhi jeeni akkamiin si godha yaa ilma kiyya yaa obboleessa kiyya abboodhaan waliin nu dhale abboodhaan waliin dhute yooneefi ummaan tanteellee na wallaalte jeeni boodarra mucaasan fiqqabee mucaasan guddisee akkasin waliin deemani obboleessa kiyya obboleettii tiyya rabbiin isii fudhate siisni fudhata namni ilmoo abbaan haadha siidhaa hiikerra dhuftees namni ilmoo haati duuterra dhuftees ilmoota isaanii itti ilaalina akka rabbiin booda isiniif faayidaa godhun beeytanii rabbiin guddisa silattuuhi isinii miti ka guddisu ati abbaa manaa ilmoota tantee to'adhu hoggaanee fi haati manaa bira haadha tante haadha bira hin jirre ilmoon sun eessa jirti ji'atis to'adhu ati isin lachuu waliin to'adhaadha rabbiin akka ammaa beeyta malee akka boodaan beeytu ilmoota na tani tiyyeettuun tana faayidaa dhoorkeen rabbiin tan ati tiyyaa miti jettee achi dhiibdu sun rabbiin faayidaa irra kaayaan siin ja'a saniif jecha hijaan dalaginaa hamtuun dalaginaa guddina ilmaanii keessatti ifeegaan isin hin ja'a seenaan tun hin attollaaniin garaana balleessiraaniin isiniif qoodee irraa fayyadamaa waliifis qoodaan isin hin ja'a walaa taxsabanna allaha gaafilan ammaa yacmalu zaalimuun rabbiin waan namni zaalimni dalagu waan ati balleessitu ni dagatan sahin rabbiin ammaas yumhilu walaa yuhmilu qaba namaa qaba malee hin irraanfatu galmeen rabbii wanni takka nyaattu raammoon hin nyaattu galmee rabbii wanni gubuun jirtu gubboon ati yookaan malaamaltummaan kannite jalannarraa dabarsii yookaan akkasnarraa godhi yookaan ciin dhabamsiisii jettuun jirtu astaghfirullah yaa rabbi na araarami jechuu qofaatiitu galmee rabbii sirraa kaasaa namni waan tana jalee diyooniif jiraattes ammarraa iflaalii lubbuu tantee deddeebi'iin siin ja'a wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh